an illi hij isin caaltuu haa sabboontu akkana goote kan yoo an sabboontu tana jalaa baasee fuudhin yoo haa sabboontu yoo dhuftee miila keenya bishaan naa dhiqxee bishaan miila kiyyaa dhiqxee san hin dhugini ana waa takka hin beeku. Akkam goota? Waan godhu maaloo si naqisi. Waan keetiin jala deemta. Laadhiis waan fedhe illee deemu aarii tan haadha sabboontu irraa baasu malee sanuu jilbiifachiisee miila kee dhiisee bishaan miila kiyyarraa isiin dhiqxee san obaasu malee inuma dhiibu. Haati quuftee biraa baate malee. Quuftee biraa boru asitti deebisa. Boru deebisa. Eenyu? Caaltu. Asitti deebisa. Maa duraan abbaase mana? La ani deebisa jedhee bakka. Hin deebisa. Amma ati bargammachuu qabda. Isiin bahuu alhamdulillah teetiin dhalaanillee tan salfan ta'isi wajjin nyaattee dhuftu halkan guyyaa seenteeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaata isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun naga jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa piraankii ajaa'ibaa tokko hojii irratti qabadhee dhufe. Piraankiin maali yoo jettan caaltuun asii baatee mana haadha sabboontuu akka jirtu argitanii jirtanii aniifati sabboontuu illee waliin dubbisnu xiqqoo rakkoo jira hin araaramne waliin dubbisnu garuu an piraankii ajaa'ibaa hojii irratti hojjechuuf deemu bakka kanatti kaameraa kiyya dhuunfadhee hojii waamee haati sabboontuu kunoo naa bilbiltee araaramne irrallee naa bilbilteeti mucayyoo fuudhee barshee kabira geesse alhamdulillah amma nagaa taatee waan dura inni nyaate guutuu waan dura dagatte takka takkaan himaa turte. Nama itti godhe illee guutuu akka itti godhe guutuu himaa turtee fayyitee jirtii baga gammadde jedhaan waan inni jedhu achumaan maal waan akkamii maal akka waan akkam akka fakkaatutti akka godheerullee ifa nuullee baay'isnillee baay'ichaadha akkas jedhee gaafadha mee waan inni jedhu hojii ilaallaa dhugaa dubbachuudhaaf haati sabboontuu naa bilbiltee wayituu hin jiru wanni dhaga'ee takka illee hin jiru isin garuu mana haadha sabboontuu caaltuun jiraachuu jechaadha isinillee argitanii jirtanii dhibbaan dhibbattammoo achi jirti an kaamera makaa'ee bakka kanatti waamee akkas jedhaan mee waan inni jedhu hojiin daawwannaa hanga dhuma sagantaa kootiin hordofaa isin jedha. Sen. Waalaikum salam. Kota. Oh, dalagaan jira kota. Kosta asinta kun bishaan qabaatu fakkaata. Gurda. Isree suudee. Maan. Ish. Madam Roko. Maanta. Maanta. Andrea, guyyaa kaleessa fara. Kaleessa fara madan Roko. Akkam si godha? Akkam si godha? Lafa naamara qaama kana keessa na nyaata yaa kiyyoo. Maal? Maal? Hoore. Maali hoo? Hoo kam? Maali? Harkuma na jabbatte. Maal ta'e? Qabii isin jedhe. Bagammadde. Maali? Maal? Bagammadde. Laay laay. Oo abbana bagammadde isin jedha rameen. Maka mata sirun gacho ka ko afit mata sirun. La ma bagammadde tere. Bagammadde baka gammacho isitti mu biya. Akkana ta'e natti yoo gamaa argata. La dura mata sirun godha gammacho. Yaa ki bagammadde. Yaa ki meeru ku bara gatta margini. Ko mata sirun godha isin jedha. Andar ku basinjira tammo bagammadde. Duga gammacho ajaba akbara ajaba kasida. Maaltu duga. Maaltu wanta itta bo gammacho guddaadha yaa. Wallahi. Maaltu duga. Ka gammacho guddaadha. Maaltu isin caaltu bilbiltee beektaa? Caaltu bilbiltee? Caaltu silkii bilee gootirti daballe. Silkii bilee gootirti. Ma namitti maraatu san bira jirtini? Maraattu maa jettaarree? Haadha sabboontu bira jirti jedhi malee namitti maraattu hin jedhin. Haadha sabboontu bira jirti jedhini? Jedhi malee namitti si maraattu wanni maraattu jinnee wanni ga'e hin jiru buleessa. Maatu si bira akkas ga'a ana bira akkasii miti. Maraattuudha? Namitti sammuu hin qabne maraattuudha. Dhiisi amma isii ganaa galatoonfattaate ati walumaa gala gammadde yaaki. Ma eenyuun galatoonfattee? La anallee galatoonfattaadha sabboontuullee galatoonfattaadha. Dhageeffadhu si fara sabboontu illee wanni galatoonfadhu hin jiru. An illi hij isin caaltuu haati sabboontu akkana goote kan yoo an sabboontu tana jalaa baasee fuudhin yoo haati sabboontu yoo dhuftee miila keenya bishaan naa dhiqxee bishaan miila kiyyaa dhiqxee san hin dhugini ana waa takka hin beeku. Akkam goota?
waan godhu maaloo si naqise. Waan keetiin jala deemta. Laa dhiisi waan fedhe illee deemu aarii tan haadha sabboontu irraa baasu malee sanuu jilbiifachisee miila ka dhiisee bishaan miila kiyyarraa isiin dhiite san obaasu malee inuma dhiibu. Abdi tokko jedhee bishaan miila kan kee irraa isiin bishaanuma akkana ofii harka ofiitiin dhiiteetuma bishaan miila keerra dhiite kana yoo isiin hin dhumine hawaasa kan beeku. Haati sabboontuu haati sabboontuu. Sabboontuu maasi gootan isi waraqaa ciccirsiin jedhee amma laala anillee yoo dhugaa dubbanne haati sabboontuu tanaan lola walitti qabna garuu dhugaan ammoo ilma waaqaatiin na dubbadhu. Mee sukkaara amma dhageeffadhu sukkaara dhiqaase ana isiillee yoo taate dhageeffadhu anama waan kana dhageeffa waan kana haasuu amma kadhuun haajaa barate naamte haajaa barate taate waan kana ilma natti naasu. Kaala sitti naasu dhageeffadhu ani haati sabboontuu illee lola qabu wallolleera mana isiin naqu mana kiyyaan nuftu. Tamaam sababni illee sababa uummattii isii kabaddisan. Garuu dhugaa na dubbadhu itti haati sabboontuu miskiintitti wanni si goote maal namni waraqaa fuudhee irra cicciree si namni arginee bara habiibi kee arginee bara haga caaltuun baate dubartiin tartaadhaan akkati seensaartu. Tartaadhaan guyyaa 3-4 seensaa jirta. Wayi nama naqee san nama naqee mana jaa nama naqe haati quuftee biraa baate malee. Quuftee biraa boruu asitti deebisan boruu deebisa. Eenyu caaltu asitti deebisa maa dura na baase mana. La ani deebisa jedhee bakka. Hin deebisa. Amma ati bargammachuu qabda. Isiin bahuu alhamdulillah teetiin dhalaanillee tan salfan ta'isi wajjin nyaattee dhuftu halkan guyyaa seenteeti wal koraa yaata. Kasanii nama galchu kasanii wayi nama tokko galchu. Yoo dandee guyyaa dhageeffa dhabboo guyyaa yoo dandee dhalaa dhibba mana fidadhe mana kiyya fidadhe namni fidate ana ta dhufte dubartisanii nama biraa moo galchu jiru. Garuu waa haadha sabboontu wanni haadha sabboontu yaani dalagaartu kana ayoo sabboontu matana nikaa hidhadhee haadha sabboontu irratti hin garsiisi. Ana nagar. Sim ida sibir taasisti ba. Yoo barbaade amma dawlitti. Isuma sana. Amma waasi ma. La isiin amma ani la amma dhiisi. Ofii na fiixee mira dhageeffa. Ofii yaani na fiixee farsa yaani haa sabboontu. Atamma waa. Da anamma waa ati ta'artuuf hin beekaadhe. An deemee ati sabboontuuti himee ati sabboontu caaltu tana biyya kana baaftee ati akka nagaa diriirfattee ciistudha saa. Caaltu sirraa fageessu ati sabboontu saa malli kan kee kanaa hin jiru sun. Hin jiru sun. Caaltu sila gara fageessu. Hin jiru. Afaan Oromoon beektamu sun hin jiru. Caaltu sila gara fageessitee deema. Kana caalee si fageessite kana caalee amma kun fageessite. Atiin beeka. Kana caalee gara si akka isiin sinaan arsiin akka onnaa gootu sabboontu dhalattaa itti jalaa fudhattaa ati faati sabboontu walitti diina taatanii caaltuun biyya kanaa keessaa baatee dhalaa 55 ol galfatta guyyaatti jechuudha. Dhalaa dhibba caaltuun wanni isi galchumaatu jiru. Amma sana walumaa sana waan kana cufiiti ani waan siima. Waan kana cufi. Amma wanni ati deemtuun guutuun sarkaa fashalaa'ee jira. Maal akkam. Sarka wanni ati maaliin deemar dur wanni fashalaa'u maali wanni an deemar maali. Wanni ati deemartuun ta dubartii dhamaas ta'uun ka. Mustafaa Garii. Wanni biraa maali. Kaan beeku kaati beeku. Maan baafan. Maal baafan. Ka ofirraa qabdu. Ani illee argeera nama argeera caaltuun illee argitee jirti. Halkanii guyyaa ofirraa hin baafne ka Mustafaa Farii halkanii guyyaa dhalaadhaan cabbattee dhalaan akka waan si malee dhiirri biraa hin jirre itti fakkeessu kun maali? Sun si harkaa fashalaa'e ka caaltuu irratti waggaa meeqa adda sun anamma saniyyuu miti fashalaa'e dhabaatee waa si. Akka fashalaa'e akka fashalaa'uun eentu yaani si beeka mana beeka. La situu beeka garuu anillee beeka maal anamma odeeffannoo qabu beeka. Obboleessa kiyya haati sabboontuu wallolleen sun afoofnaa illaa rabbii jecha gurbaa kana tafaan badda malee garaan kan kee qulqulluudha yaa abdii kenna. Gurbaa saree santu jazbaa santu si balleesse. Malee ati nama sharri akka asuma dabala la akkasiin kana jaaran arasaatu illee beeka jedha geeffa akkasiin kana jaaran illee arasaatu illee beeka gandara deemtee miidiyaa irratti maqaa na balleessaa sabboontuu jechuudha ammallee asuma dabala ammallee ani waan biraallee gurbaa saree santu jazbaa santu si balleesse raaddi harree waliin oolte dhuufuu baratti jedhanii mucama sanii walii ooltee akkana taate malee ati nama nagaati ati warqiidha yaa abdii si'ii nama tuttuun argine hattaa yoo namaan wallolte illee daqiiqaa keessa fixatta garan namaan qabattu icciitii guddaa wayii sitti maamee naan jette tolee jedheen namatti hin taaree naan jette hin himuu jedheen akkasitti mucattii hajjii waggaa meeqaaf taphataa ture san mallaqa irraa nyaataa ture san mana isiitii dhalaa meeqaa irratti isii ukkaamsee akka isii waan takka dhalaa irra fiddaa waan takka hin dubbattu matti caaltuma tana akkuma isiin jirtu dhalaa hin fiddaa wama itti fakkaattu bakka dhalaan tuniin yookaan haadha isii yookaan obboleeyyan isii itti fakkaatti. Akkasitti waa itti godhee mucattii waa itti godhee akkasi lafarra rigaa ture of wallaalchisee
akka isa malee wannaan goone godhaa ture kana mana sheekaa geessee caaltuu irraa hiisisee amma kunoon akka jirti caaltuun ni kolfiti ni dubbatti birrii ati guyyaa wal fuutan irraa nyaataa jirtu guutuu takkaan waraqaa irra barreessaa bultedhanidha irraa itti akka waan nama haaraa dhalteetitti. Akkasii mire barreessaa bulte kootu nyaataa jedhi barreessaa bulte amma yaani birrii akkasii barreessaa bulte sani amma dhuftee hajji gaafatu heddi ka. No hajji gaafachuu heddii miti. Viidiyoon guutuu waraabamee jira. Ati saboontuu achoon naayitee jinni yoo irraa iyyuu maali ziiri eentu si godhe hajji eenyu hajji ebaluu biyya keessa maqaa shan mojjaallee akkati qabdu himanii ganda keessanillee dhalaa wayitittillee ulfeessitee akka baatee jirtu yeroo biyyaa baddu sababa saniif akka ganda keessanillee akka baqattu fi dhalaa biraallee hedduutti akka ulfeessitee jirtu musta akkatti isan qofaayyuu miti. Waan biraallee kanaafuu dhageeffadha ujoollee dhalaan sun addunyaa guddisuu hedammoo ammaa walumaa galatti wanni ati sabboontuu sheeka bira geessitee addaan baaste akka jaartii kan ta'etti ziiriyati gooteertu. Kanaafuu amma si harkaa fashaleessiin kanaa olii jira. Amma wattiin qulqulloofte bara. Yaa dhugaa feetaan. Amma dhagaye. Dhugaa feetaa abdii. Laallale. Dhageeffadhu dhugaa feetaan. Dhugaa feetaan. Amma sitti ani citii sitti mee maana ati maana dhosashee. Sheeka abbaa feetee bira feetee utu qaraasifte. Yeroo inni itti qara'ee daqiiqaa 5 yoo isin biraa baatee mana galte wanni sun hin dalagu akka yaani yaa akii caaltuurraa abbammaa fedhe waan itti godhu raawwasuu hin danda'u. Yoo ana taate malee ati hadda. Ati maan baafne. Ati maan baafne. Jaartii kala akka jaartiin yoo akka barbaade yoo godhe jaartii namni itti naa gaafatamu eenyu an barka karman ajaabe. Tayyib amma baye maal gootare baye akka lamuus ittiin deebine godhani maal. Akka hin baane na beekamu si beekamu. Ma baye jedha araaba. Hin baane sin jiraama. Kalas ma baye tamari an hin baane jira kalas. Akka jetamre tamam baye jennaan yoo wattiin tokkoffaa birrii ati irraa nyaata yaadatte takka lammaffaa ammoo mana waraqaa ati ciccirte guutuu qara wirii itti fakkaatu yaadatteeti bakka duraanii waraqaa baasan san illee haadha sabboontuu wajjin dhattee baastee harka qabdi siisisuuf deemti. Kana yaaki an waan isin deemtanii tan an kiiloo irraan qaba haga firii xaafii tanallee waan akkanatti fakkaatu habibii kee dhageeffadhu. An akkuma isin jedhe san waan itti godhe yoo hiike anumaatu hiika malee namni biraa ka hiikuu danda'u hin jiru takka jedhe. Lammaffaa ammoo haati sabboontuu ammoo dawwali jedhe. Yoo waan dalagaartu kana mataa itti seentee keessaa bahuun dadhabin yoo an sabboontu mataa fuudhee ittiin garsiisin ani waa takka hin beeku. Kana fixadhe akira dubbi. Itti gooteer tacha argitee. Dhageeffadhu sabboontu mataa yoo an dhageeffadhu abbo. Haga itti goote hagam turte. Dhageeffadhu san singalchu sabboontu mataa yoo an fuudhee haadha sabboontu irra hin garsiisin ani waa takka hin beeku. Haadha sabboontu ofii na barbaaddee mana keenya diiguudhaaf caaltuu manaa baaftee bakka biraa geessitee mana kamsi dhageeffadhu waa olii gad isii oofaartu kana akkanuma naa galeera. Kanaafuu kootuuti muca'uuti narraa fuudhii jechuu isiitii mire mana kamsi diidde. Kanaafuu dhageeffadhu kun torbe kana keessa eeguu waan godhu. Mana kamsi diidde si. Mana ofii diidde. Mana maalii kaatu waraqaa jijjiirte mu. Mana ofii ati diidde si diidde. Waraqaa yoo jijjiiranii kaa hiikamee jechuudha. Hiikamee ka. Hiikamee dhabaate wanni waraqaa haadha daamaa afootti ciccirtee maal. Waraqaa ciccirame jechuun ni kaa hiikamee jechuudha jedhee eentu hin jira. Akii salaam alaikum. Ani waraqaa ciccirame dhageeffadhu. Amma nagaa nagaan jiraachuu beektaa. Asii bayi meeshaa tokkochaan fudhatini caaltuun dhuftee meeshaa ofii haa gurgurattu nuti wajjin jira ana ragaan. Ati hattuudha halkan qumaarii taphataa bulta. Guyyaa haraqee dhugaa oolta. Alaa olii gadoofta. Kan ammoo anas ragaan jecha. Akkasii mire kanaafuu namni waan akkana dalagatee dhufee mana kana buusu dhiirri yoo nabaasu dhiirri akkasii yoo dhufee guyyaa sana anaaf inni wal faamne sii galame. Ana tokkoffaa ragaan tokkoffaa nan. Dhageeffadhu haraqee dhufee qumaara taphadde waan dhalaa olii gaduufi nama tokko inni galchu hin jiru. Kanaafuu dhageeffadhu qaba. Caaltuu meeshaa si yaafattu illee hin jiru meeshaa miti huccuusitu abbaa takka dhuftee mana kana fuutu. Akkasii mire. Sabboontu ammoota walii yoo
yoo an sabboon torbee kana keessa Obbol- anama- nikaan godhatan dhagee Ta'obbolummaa- sabboon tuma dhagee sabboon tuma nikaa dhagee dhageeffadha abboo dhagee sabboon tuma tana dhageeffadha abdi sabboon tuma yoo nikaa godhee ittiin garsiini ani ilma namaatiin Tamam, nasiyaa obbolummaa barbaada. Dhagaye waa siima. Nasiyaa. nasiyaa No, waa siima. maan naan Akkas gattaati akkatti malee. waan natti naamtuma Gattaati. waan natti naamtuma Sitti maa wooma. la isii warri jirta No. isii warri Nasiyaa obbolummaa isii warri jirta mari'attaniiti na duuba waan hin taane marii kana yaani waan hin taane softanii Nasiyaa obbolummaa Wanna yoo natu. ta'u. Dhagaye. Abboo akkana uttaaliin hin deertaasa. Takkaa gattaa waa sitti maa. maal naan waan natti naamtuma Gattaa sitti maa. maan naan maan naan Mee taas gabbaa. maa waan natti gabamu Nasiyaa obbolummaati. Nasiyaa obbolummaa. obbolummaa beektan isaati Dhageeffadhu. obbolummaa beektan Laa, nun beenu situ beeka dhageeffadhu. Nasiyaa obbolummaa siimaati. Osoo boollan seenin, osoo qileen seenin of dhaqqabe. Adda boru osoo hin jedhin haadha sabboontuu san dhaqi balbala itti dhadha'i miila isii jala kufi. Caaltuun illee na araarsi. Badiin tiyya. Dhagaye. Wanni si kolfisu. haadha sabboontu miila jala kufa Miila jala haaya dhagaye. haayee Miila bataa jala kufi badiin tiyyaati citikki kanallee naa dhossiiti. Nuti eega fayyiste isiinillee waliin nu fayyiste miila jala kufi. San ta'uudha baannaati sabboontuu qilee si kaa'uuf deemti. akkasii mire Kanuma nasiyaa. akkasii mire guyyaa haadha sabboontu qilee na keettuu fi anatu haadha sabboontu qilee gaafisi haadha sabboontu dhufi qilee na kaaya guyyaa wal dhumne sana garraa garuu ammoota walitti sabboontu nikaa torbee kana keessa nikaa godhachuuf deemaa eeggadhu jedhii haadha sabboontu sanii Nikaa dhageeffadhu. No, nikaa kaadha abbaan siin godha fi godhatta. ana godhate maal wasi dhagate ufii na fiddeemi haadha sabboon torbee kana keessa dhageeffa Kolfaati jannaan. torbee kana keessa yoo sabboontu nikaa godhee haadha sabboontu wataana warqamatti hin garsiisi ani waa La, takka ati mi'eeffachiistee Maal mi'eeffatte? Maa mi'eeffatte? Maal mi'eeffatte? Wani La. Gaaddisee matana guyyaa duraanii wal anii fi gaaddiseen tun wal lolini. Gatteessitee gorsitee abdii akkana godhiitii fincaan kee obaasi jettee waan isii godhaa turte takka takkaan gaaddisee nuunatti hin Si ta'e. hawa- Ammallee dabalatee isaa bahu. Ammallee waan biraallee akka barsiisuu ati deemtu irra ga'ee jira. Tamam. ana maal tura anan dhageeffa dhageeffa anan dhageeffa waa'ee gaaddisee waa'ee kana ol gatii kana dhageeffa na raadhiisi si galaami gaaddisee kana waa takka wanni ati na dubbatu garuu haadha sabboontu anas hin jedhe amma dawwaliiti muca'uu ta'e eeggadhu torbee kana keessa waan badaatti godhuudha jedhiini yoo atillee ittiin an garuu waan isa godhee nuti agarsiisa simatti mee atillee la yoo jilbaan lafarra isi oofan malee kabaja akka Arginee diidee malee sakkaaraan.